Iddoon kun 81 jedhama. 81 jedhamee waamama Shaashamanneedha. Ganda duwwaa tokkooti walii aana. Lafti kuni akkuma argitan kana isoota dur akka jiruun qabataniiran. Manni tunillee isumarra jirti. Manni kunillee isumarra jira. Manniin saarbisoonni tunillee isumarra jirti. Laftiin ardii mulu nama sadiinillee waliin bitatan kaaree 200 adda yoo qoodatan nama sadiin geetti. Asii achuu kaaree 200 amma kunillee 400 akka ajaa'ibaatitti gayaa. Garuu warri mana jedhee gatii guddisiisa malee yaani akka kiyya kun manaa miti. Kun amma saarbisoonni kunillee duuba kana qaciisu. Saarbisiin balbala meeqa isiniif fakkaate? Tadhumaa saniin takka, saniin lama, tanaan 3, tanaan 4, tanaan 5, tanaan 6. ሁሉ ቤት ነው በሩ ለብቻ ያለው ጉድ ነው ጉድ ነው። ይሄ ቤት ደግሞ እዛ ውስጡ ራሱ ስንት ክፍል ነው እዚህ ውስጥ ያለው? ምኑ እነኚህ ነው አይከራይም? እነኚህ የሚከራያል እንዴ? አራት ቢስሚላህ ረህማን ረሂም kun masgiin qorqorroo Adaamaa duuba kana jira. Dudde duubaanillee as duubaanillee lafti guddatu jira. Walumaa galatti lafti karaa lama qabdi. Masgiinni bira, manni barumsaa Luusiin bira, minineemi yookaan burqaa qeerroodha. Burqaa guddinna isa bira jechuudha. Kun duubarra nutillee lafa ganaa qaba. Naannoo gugurdaadha. Gatii kana xiqqoo jibbaadha malee bootaan sirri bareeda. Kun amma manneen gurguddaa Adaamaa qorqorroodhaan karaa kana fuuldura ijaaraaran. Kun kobilistooniidha. Fuuldurri isaa amma isinitti agarsiisa. Kun qeema baadiyyaa fakkaata badabboo waan badhinna. Lafti magaalaa yookaan badhatu. Ajaa'iba namatti ta'a. Ina kunoo karaan isii kana ufafoo manneen akkana kanatu ijaaramaa jira. Kun kubuun kaachaa anu sun karaan kobilistooniidha. Kana karaa kaaseera jechuudha. Kan walakkaa dhaabatu kun badeera. Du'eera. Kun asiin karaa guddaa baasa. Kunillee asiin karaa irra jirra jechuudha. Kun gubbaan kun 30dha jechuudha. Bakki ijoolleen jirtu sun karaa guddaa 30 biraasanii waliin baasa. Akkas lafti meedaa kana tun suuqii godhataniiran kuno. Miliyoona 2,800 himuurra jiranii an kana mormee jira garuu.